السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرت كبجم توتا في جالة تم توتا هور توتا غبياتو بيكون غبياتو بجترا غبياتو برات فنو هدو سمبران غاترو كين يادا تما غويا هر آسي من غرغرتا سوفا كيسة ترجم كيسة ميشالي باي ببريدو تاني في كلنا هدو كبان غتيني سا باي مدالوا تاني رجترا كناف كلتي من ميشالي كنيني غتيني سا ميكانا كسنتي غرغرمو كواليتي نسا مالك كتي يكويت تچو كدان دي تاني فكما كسنتي غرغرو دان ورا ميشا وجيني غافي ديبي تاسنو جترا كناف meeshaa kanniini baay'eedha jechaadha akka amma argaa jirtan kanatti simbiraanga anka kana simbiraanga biles keessa imbiraamburiitti kaameraa waraabuudhaan nafaana kan ture abdiisaa tuubiidha jechaadha kanaaf hamatu qophii kennatti wajjin tura kanaaf soofaan amma argaa jirru kun jechaadha nama meeqa teessisuu danda'a gatiin isaa hoo akkamii kwalitiin isaa akkamii yeroo isinitti dhufan jechaadha namoonni meeshaa kana bitachuu barbaadani akkamitti kennuu fi dandeettani jechuun suuraan kunniin carqirraa hojjetama baay'ee bareedaa fi jajjaboodhaan meeshaan inni hojjetuun illee mukaa fi safaraaniidhaan hojjetama baay'ee bareedaa na teebii waliin firii qarshiisaas qarshii 38 akkasiin qaba. Egaa teebilee argaa jirtan kana wajjin qarshii 838 jedhan jechaadha kun akka amma argaa jirtan kanatti as bira inni kun isa nama sadii teessisu tokko tokkoon ka teessisu garanatti qaba asitti kun kalama teessisu kun sadii amma afurii ni teessa teebilee akka argaa jirtan kanatti qarshii 838 yoo qopheessan dhuftanii bitachuu dandeetti jechaadha meeshaalee baay'ee qulqullina qabani beekamtii hedduu kan qabanii fi yeroo baay'ee sooshaal miidiyaa hedduu irratti kan beeksifaman yookaan ammoo filannoo namoota hedduu kan ta'an jechaadha kanaaf isa kana qarshii 838 ta'ani teessoo jidduu jirtu kana wajjin isa kana akka argaa jirtan nama sadii afurii teessisuu danda'a isa kana lama gama san irratti nama tokko teessisuu qaba jechaadha carqiin isaas baay'ee tokko furdaadha egaa namni gabaabaaf dhiiraanis irra taa'u faalli isaa baay'ee tokko mijaara jechaadha kanaaf yeroo irra taa'u akka argaa jirtan kanatti baay'ee nama jalaa kan gadi hin jenne cimina hedduu qaba jechaadha egaa akkuma argaa jirtan kana itti aansuudhaan kan argaa jirtan kun liizeriidha jechaadha diizaayina babbareedaa qaba as biraatti akka argaa jirtan nama baay'ee teessisuu danda'a isinis argaa jirtanii as biraatti ammoo gargar baa jechaadha isheen kunii fi achi biratti adda baa kana ammoo akka argaa jirtan kana isa kana qarshii meeqaan gurgurtan? Isa kana dammoo qarshii 48 gurguramaa jira. Innis qarshii 48 jecha liizeriidha yeroo baay'ee soofaa liizerii kana filannoo baay'ee filatamaa jechuun wantoonni xuraawaan garaagaraa yeroo baan irraa qulqulleessuun ni danda'ama akka argaa jirtan qulfii garaagaraa babbareedaa qaba egaa teebilii qabaan teebiliin qabu teebilii biraa addatti bitattaniiti wajjin fudhachuu ni dandeettan jechaadha. Egaa itti aansuudhaan argaa jirtanis amma argaa jirtan kana gara sirraanis tokko qaba of bira as biraan kan nama tokko qaba as biratti kan nama sadii qaba kunis isa jalqaba irratti ilaallisaniin baay'ee wal fakkaataadha jechaadha ciminnas qaba. Egaa inni kun gatiin isaa isa duraa saniin wal fakkaata moo isa duraa saniin tokko jechaadha bifti isaa garaagaraa namni kana filatta yookaan namni filannoo san filannoo keessa san ta'eef kana ta'e akkasumas ammoo gamanaanis bifa kanaanis jira kun xiqqoo carqiin isaa jabaataadha. Egaa kanaaf san keessa kan filannoo keessanii diizaayina tokko ta'ee garaagarummaa carqii baay'ee qaba jechaadha. Kanaaf gatiin isaa 38 dhuftanii bitachuu ni dandeettan jechaadha. Egaa xumura irratti lakkoofsa bilbila isaanii argachuu ittiin dandeettanii fi iddoo itti argattan lookeeshinii isaa isinii kenna gama keenyas dhuftanii yoo gaafattan iddoo kana isin geessuu dandeenya jechaadha. Egaa dameewwan bakka hedduus qabanii kanaaf odeeffannoo isaa lakkoofsa bilbila isaanii isinii kenna akkuma jedhe diskiripshin booksii jalaa fi iddoo koomentii jalqaba isinii kaa lakkoofsaniin bilbiltanii gaafattanii bitachuu fi haasofsiisuu ni dandeettan jechaadha. Egaa ittaan suuraan inni amma argaa jirtan kunis carqiidha jechaadha garaagarummaa carqii haa uumamu malee kunis carqiidha akka argaa jirtan inni achi qaba hangasiitii teebiliin jidduu jirti inni kun teebilii kana wajjin gurgurama moo kophaa isaatti gurgurama? Teebilii wajjin 45 baha እና ጨርቂን ሳለ ገራገሩማ ቀባ ዲዛይን ሳለ ገራገሩማ ቀባ ዲዛይን ሳ በሬዳ ከማርጋ ጅርታን ከነ የቻዳ ቀርሺ ኩማ 45 ጉርጉራማ ጅራኒ ኢሰ ጅዱ ከናስ ኢቴቢሊ ከና ወጂኒ ጨርቂን ሳስ ባኤ የቡደ የቻዳ ወንተ ነማጃቡ የዋከነቲ ቀባሙ ባኤ ጭማዳ የቻዳ ነማጀላ ገድ ሂንጅዱ ከናፈ ኩመ ጀልቀብራት ሲኒ ካሴ ነምኒ ዴራን ገባባን ኢራታው ደንዳ ባኤ ለፈራ ኡልካ ፈጎዳ ሚቲ ጀቻዳ ኤጋ ኢሳን ሰነ ወጀን ኢታንሱዳን እኒ አማ አርጋ ጅርታን ኩኒሲ ሜሻ ብራቲ ባኤ ቶኩ ፉርዳ kuno bondin duba kunisi baay'ee tokko furda kan ammoo dhiirines kan qabu hirkataafis baay'ee mijaawaa kan ta'edha jechaadha. Egaa akka viidiyoo keessatti argaa jirtanii isarraanii kanaaf dhuftanii akka bitattan ammoo anis gamanumaa yaamicha isinii godha. Gurraachas gama kanaatti argaa jirra daalachas gama kanaatti argaa jirra. Gurraachi kun qarshii samee kan dura asitti ilaalte bunni isaatii kun dammoo gurraachaani teebilii wajjin
kuma 50 isa jalqabarratti gara silaalee jechaadha dizaayina baay'eedha. Kanaaf kan kanaan alaatis dhuftanii yoo filattan baay'eedha jechaadha. Filannoo keessan jala hin ba'u jechaadha. Maamad Farnicheriin kun filannoo keessan hundaa fedhii nama hundaa of keessatti kan qabatee fi kan hammate fedhii nama keenyaa ilaaluudhaan yookaan fedhii nama keenyaa hordofuudhaan meeshaa baay'ee babbareedoo ta'anii fi dizaayina garaagaraa qaban halluu garaagaraa qaban fedhii nama hundaa giddu galeessa kan godhatameetu as keessatti dalagamee jira jechaadha. Meeshaalee baay'ee tokko babbareeda akkuma jalqabarratti kaasee hanga ammaatti hordofaa turtanii kanaaf meeshaaleen kutaa kana keessa jiran kana fakkaata ammas kutaa biraa keessa kan jirantu jira isa dhandhee isin biraan kan geenuta hanga xumura qophii kennaatti wajjin turan ammas affeerraa kenna gamanuma yaamichaan isin godhu gara farnichara kana dhuftanii meeshaalee kan yoo bitattanii baay'ee tokko fayyadamuu taatuu fi meeshaalee baay'ee babbareedatan as keessa argachuu dandeettan jechuudha kana osoo hin taane farnichara kana keessa yoo dhuftanii biifeen jira qumsaaxiniin jira algaan jira meeshaalee baay'eetu jira jechuudha Arabiyaan Majliis hojjettanii Arabiyaan Majliisiin jira meeshaaleen as keessaa dhabu mana keenya ittiin babbareechuuf jireenya keenya guyyaa guyyaa ittiin geggeessinu as keessatti meeshaalee kamuu kan nuti dhabnu hin jiru jechaadha namoonni istuudiyoo garaagaraatiif barbaadan teessoon kunniinis jira jechaadha isa kanas gamanumaan dhuftanii bitachuu ni dandeettani kanaaf gara kutaa itti aanutti isin dabarsan egaa hordoftoota keenya ammas kutaa itti aanu keessa seennee jira jechaadha as keessatti kan argamu jirru akkuma argaa jirtan kanatti carqii irraa kan dalagaman jechaadha dizaayina baay'eetu jira halluun isaas baay'eetu jira kanas gatii isaa sanbiraanga as birattee argaa kan jirru akkuma argaa jirtan kanas baay'ee tokko bareeda kan ta'e jechaadha humna nama baay'ee giddu galeessa kan godhate namoonni isa liizerii saniin bitachuu hin dandeenye qarshii hamma sanaa hin qabne isa kana bitachuu ni dandeettan jechaadha egaa kanas gatiin isa kuni gatiin isa qarshii meeqaan gurgurtan qarshii kuma 20 baha jechaadha inni kunini nama meeqa teessisuu danda'a nama torba teessisuu danda'a jechaadha nama torba teessisuu danda'a baay'eedha as biratti ammoo isa kan liizeriiti kan liizerii kun meeqaan gurgurama inni kun kuma 30 baha jedhanii inni kunis nama hamma torba teessisuu danda'a olis teessisuu danda'a cimina baay'ee qaba jechaadha kana qarshii kuma meeqa jette kuma 30 bitachuu dandeettan jechaadha gamnatti ammoo akka argaa jirru isa saniin kan wal fakkaatu jechaadha kan carqiiti isa kana ammoo qarshii meeqa qarshii kuma 16 baha jechaadha kunis baay'ee cimina hedduu qaba asirratti raasii xixiqqaas qaba inni kun ammoo tuyyuu sirreessuu yookaan ammoo uffata biraa itti bituu uffata isaa jijjiiruu ni dandeettan jechaadha kanaaf qarshii isin jette kanaan dhuftan yoo bitattani isiniif kennuu ni dandan jechaadha gamnaattis kan carqiitti kan argaa jiru kun akkuma jalqabarratti isaan sana hin jenne raasii xixiqqaa kanneen qaba baay'eedha kan ofirraa qabu inni kun nama meeqa teessisuu danda'a kunis nama torba soofaan baay'een isaa kan nama torba teessisuudha jechaadha kanaaf qarshii meeqaan gurgurama kun qarshii kuma 20 gurgurama jechaadha kunoo kun qarshii kuma 16 baasuuf waan baay'ee babbareedoo ta'anii gatii isaa giddu galeessa kan ta'e kunoo kunis qarshii kuma 15 akka argaa jirtan tiraasota kanneen qaba tiraasota kanneen itti jijjiirachuu dandeettan ofii keessanii tiraasii biraa carqii barbaadan bitattanii isa kanattis kan godhamu addatti kan gurguramu jira waan ta'eef kan ajajaan hojjisiisuu dandeettanii halluu barbaadanii uffata isaa hojjisiisuu dandeettan qarshii kanaan bitachuu dandeettan jechaadha gamanatti argaa jiru kun qarshii meeqa kuma 15 bitama jechaadha kanaaf jalqaba isaarraa kaafnee hanga as bira geenne gatii isaa kan akkaataa amma isin bira gahaa turre kanaan gurgurama jechaadha dhuftanii bitattanii itti fayyadamuu ni dandeettanii kanaan alattis kan hanga ammaa hin argines dizaayina barbaadan ofii keessanii dhuftanii yoo filattan isin ajajuu yookaan ajajaan isin hojjetamuu ni danda'a magaalaa baay'ee keessatti kan gurguramu jechaadha bakka isin barbaadanitti bitachuudhaaf haalli isaa mijaa'u kan ta'e jechaadha yookaan ammoo iddoo baay'eetti faffacamee waan gurguramuu fi bitachuuf waan baay'ee nama rakkisuu miti jechaadha egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenyaa soofaan guyyaa har'aan gahaa ture kan hanga ammaa isin bira gahaa ture kana viidiyoo biraatiin hamma walitti nuti nagaan nuti nageenyi keenya bakkuma jirtan isin qaqqabu jecha as amma kan jirru magaalaa Shaashamannee keessatti jechaadha magaalaa Shaashamannee 81tti argamna kanaaf hamma xumuraatti waan wajjin turtaniif galatoomaa galanni keessan dachaadha